akka Eeshiyaatti lakkoon akka Ameerikaatti. Sadii yuka. Fakkeenyaaf amma kiilooni gizee akka Ameerikaatti deebistee lakkooftan ijoollee Ameerikaa dhalatan kiiloo kan kennee qayyette gizee gaafattu beekanii sitti himan. Kiiloodhaan gizee gaafatte sitti himan. Maaf waan biraa fayyadaman waan ta'eef galee akkuma san jechuudha. Okay. Akkanumaan yabbadhee jedhaa jirta ammaatiin malee umriin tiyya ganaa ijoollee jetta. Baay'ee furdinnaa fi urmii waliin deemuun beektaa? Yaa galtiidha sun amma waanuma asitti argaa jirru kun ijoollee fufurdoo inshaa Allah wataa fi ilaallu waggaan isaanii 25. Amma laal dubartii amma namni umriin isaa ol wanna jajjadhe kun inni beeksisaa bar fuula isaati beeksisaa. Miti fiizikaala fuula isaati shushuntuudha deema waggaan isaa akka sossiqee jennaan jechuudha. Koomentii baay'een faateen umriin isii haati faatee umriin isii 21 jedhanii obboleessi keenya tokko dammoo koomentii addaa wayii barreessaa beektaa. Itti ibsuun sammuun isaa tuyyuu koomentii barbaachisa. Innummaan jireenyi isaa koomentii itti godhuu barbaachisa. Inshaa Allah faateen iyyuu waggaa 22 yaa. Faateen anda yoo. Haadha faatee jennaan waanumaatti dhugaadhaan faatee deettise ayin. Wallahi osoo ilmoo qabaadhe andoomin gaabbee jedhaayyuu osoo hanga jiraadhe kan ilmoo takkitti lafaa qabaadhe qallaalii kan ittiin hin boonu. Nama akka kiyyaatti ani osoo diqaalaayyuu dhalee jiraadhe jedhe biyya jiru san inshaa Allah. Diqaalaa laalaan yoomillee diqaalaa laawwan maal taate mi'oon akka waan dimme. Noo sun kataree osoodha. No, yoomillee diqaalaa laawwan. Gin minyooti kooti jechuudha. Qabimee geemii. Silaan maanna godhu adda sirra geemii qabimee kan jettuuf. Sinaan. Nima dhugii jedhaa bara nima dhugi. Ati akka doolaara kan ergitutti sinaan aneefati laal hin jiraa miti. Amaaraaf Oromoo jedhu. Anaaf si bara alaalamnaa beekaa. Ammallee already alaalamnee jirra. Garuu. Itaali tokkoffaa. Akkan qufaan na qabeeraa miiree sanuu. Maal akka ta'e beeku garaana nyaachuu eegalte ijoolleen Awurooppaa. Ijoolleen Awurooppaan jedhini zilima bira dhaabe. Bilbila naaf ergimee keessaa lubbuu hin ergu. Haga laal doolaara dhibbaa waan kiraa manaa ji'a kana kan fudhadhu sanuu kun olaanaa taadhii bultii 30 boruu tokko kan fudhadhu ergitutti anaaf ati. Ijaafata amma. Du'aa isi godha ganama lafaa ka'ee akka kenniin hin dandeessu sirraan gurguramte. Akkan. Qixaalii tokkoffaa rifeensa murtee gara Kaayiroo ergita ishii Kaayiroo irraa ajjeesii ilaalta. Ahaa rifeensaan jammartee. Bar ibsishaadhaa fi jaalfadii loyyoo akkas ilaallee fi hojjetee hin argine. Ibsishaa fi maakii walitti. Hojjetee bar. Ababaa afurii nuu kennaa. Abaaboo afur gaa'is namni gara garaa. Ababaa afurii nuu kennaa jalaa deema. Ababaa afur nuu kennuu hin dandeenye maal asii gootan. Subhaanallah. Uummanni akkuma jiruun shim jedhee rafeessinaa. Namni dhibbi afurii akkuma jiruun shim jettanii raftanii kaas namni dhibbi shanii maal inni fida kunin. Nam lama sabira. Subhaanallah. Ababaa guutaa. Ababaallee guutu banii naada. Nam lama kabira. Inshallah harki keessan akkana ol deebi'e kun achi akkana gadi hin deebiin hin jedhu ani. Uummata diilayaa. Biyyi afur qabarraa afur dhuushi taphatan godha. Osoo asirra taa'u dhiiga fitadhee viintoon ajajan. Viintoo safarataa hartaa? Dhiiga fitadhe. Kaansil godhi kaa haadha faate? Maa? An nam tokko jina yalan jiru ani siin adabamuuti kaansil godhi. Maal jechuudha qaarama nyaatta yookaan matamaan dhaabbatta yookaan daakuma dibatta yookaan ammoo ciichisma. Luka lamaan shintibeetii keessa luka lamaan gaggeessee dhaabbatta. Siinkii wambarii gubbaarra bahee achi keessa bishaan tawleetii san keessa luka kaa'e. Alhamdulillah rabbil alamin jedha kana amma gaafi kadhaate akkanaa kana qaxxaamuyyuu.
waan biyya keessa hin jirre haasa'etti obboleettiin ta'e. Deebi kai barbaree fidi wanna godhi barbaree fidi uladhu ibiddarra gubi. Qufaan naqamee qufaaf bareedaa yuumi waan akkasitti. Wallahi waan gaarii qufaadha. Wallahi. Wallahi waan gaarii jetti dammoo itti fixatte. Tiktaakii kanarratti qixaate man tokko shaadaa qabsiiftee dasii jedhame haadha faatee du'e si harkatti baktaa'ee lamuu sitti hin deebi'u osoo jechisiifte. Ansima shaadaa qabsiisuu fedha yaa rabbii ati nama kan keeti jettoo hin haafiti. Oozama kana shaadaa qabsiisuu fedha. Wallahi billahi nam tokkochi sumunaatti ittiin kennine. Nante alaat mukii illee yoo taatan push godhaa. No way, ani miskina like ani nama nagahati ani nama tuku nama. Push godhaa guys. Kalachana maqaa kiyyaa barreeffatu ishee push godhaa anne waa arrabsu finne wanna jechuun deemu. Kuma lama push godhaa kalachana maqaa kiyyaa barreeffatu. Isa isin waan biyya keessa hin jirre naa ta'ina isii waliin isiin hin maraatte hin dhageeffatinaani. Inda'uun kootaa naa kennaa yoomee giiftarri isii jala jirtan taarika dalaynaa haadha faatee ashannafne. Firan qabu. Karena firman mana filee baro. Ada satu takkawai kalau saya marka nuti jajji. Kan nudi guyadu ngwa namati bar. Ha? Takkawai marka nuti jajji juga les. Balau had fate marka isi marka tu yetti. Insyaallah gampon tu. Marka isinya akasma wallahi marka ajaiba marka wallahi. Gurranya ko si sinafni habibi. Qoya dabili na rufu. Luz. An binu wane sabade. Amma nama yoo maqaan isaa yuudhamu akkanatti ifatti badee haadha faate aanan ta'in. Maali shino hin dadhabee? Hin dadhabde. Reefullee leencoon fi jennaa. Jettee akkana dalgattachi qabdee hidhiite akkana godhattee. Jalsadii loo deemi atummaan si ta'u arraabu baratee arraabi ishiree yookiin maal godhaa mi'a talli. Jaal wandimmaachin wallaahi billaahi indaasataati. Inde inni wandimmaa ayiruu. Maal kenna waa takkarraan bayanii nama warra bayan si fakkaate yaati ibsishaa uffata maashaallah. Illikii keessan seensisin. Jaala illikii keessan seensisin inde gwaaddanyaa obboleessa kiyyaa. Wallaahi waan bayanii nama warra bayanii miti. No. Bisa kamu coba nang begini deh. Wallahi nama warra bayani di warra bayani uzubillah don't Inkan ini. Wallahi billahi tinkan jal. Inde. Wajah tu boleh tu. Bisa kat goli sana gudi me push kodi ati lota ko sena dalagi tokke ko. Apa bang afur ini nama angkin kita ni sih. Apa bang guys? Namni akkana jala jiru. Jaal yoo ati kennu yoo ana dha himmoyatiin osoo mataa aste jettee akka na laaltu himmoyatiin anu namaa miti hin kennu jettee osoo akkanatti jettee na laaltu himmoyadha. Amma afurnu kan namni garagara. Nudi. Suni waan gaarii amma. Kan waan jaalalli sirraa na qabaa jira mootii rasii kennu. Suni waan gaarii amma koomentiin obboleettiin ta'e na barreessitu sun. Wangari maal achiisatti dhadhee meerii. Kun waan bakka jaalalli sirraa na qabee bakka dasna gitta maal akka ta'e hin beeku. Min hin deemnee ni inja. Faamilii taal godha sultaan. Inshallah gaafuma gizee mana haadha faatee kana dhufte rabbiin harka kan kee gasti diriirsu rabbiin na haa agarsiisu. Inshallah. Akka ilmannaa jetti ol kennaa ala ittiin kenninaa bannaa taachuu. Faamilii kuma lama haa guunnu ifaajee miskiina kun balleessinaa kuma lama haa guunnu. Haati faatee irraa namaan qabduuti dhiisaa warri yoo giiftarra taatan dammoo koottaa asii amma ani miskiina kana jala koottaa maal achi gootan haati faatee irraa namaan qabdu sumuna ittiin kenninaa bakka akkuma tokko kennitaniif hin gahaan. Wallahi namnummaan 500 kun antaaziyaa wayiiti jira haadha waatu du'ee jedhaa barka mana kiyya gubbaa golgeettanis. Taaptaabiin godhan nama 600 ta'us jira.
Maal mana wayii keessa mana wayii xaragachuuf asii gad isin aranii an jedha bar. itti kennuudha. Manigaan tokko dhufee inni na boqochiste. Maaltu kennamanii gaanii? Akkana. Laxiqit. Mee rabbi dhala sultaaniin kun dhodha gizee jedhu bara waa malee dhodha hin jedhu bara. Mee rabbi dha kun takka yoo kenniteetiin tana guutte mee maal si qabame? Ija keessa laala naa kennita bar kennuu filaatan kennu dhagatii naa kennitu hin guunne hafte karaa. Ija keessa laala naa kennita. Coggaarraan na gubate. Wallahi ija keessa laalaa gaafa naa kennan giiftiin hin guuttu. Kana waan si ashannafee na fakkaate malee. 11,900. No jechuun 11,900tti si jalaa dhaabachuu isaatu das dheedheera. Maal bakiila yaa biiftuuti bakiilummaa fi miti anuma waa kennuun jaalatu malee makiina ilmoo leencaa wannoo diroonii darbaa oola. Maal bakiila asuma yoo dhufe bakiila malee wallahi arginamni akka isaatu kennuun jiru bakka gargaarsaatitti bakka maaliititti. Maal godhamna nu dhungachuun malee bullaatte amma kuma 20 kennaa oola. Tokko keessaa hafeen beeku wallahi. Haati achitti nu jarjarsitu. Nama kaganamaan si dhungatu sun asii pirimpisitti asii maarshii asitti afuufsisuudhaaf immoo maalumaaf si dhungatu. Maal beekaan bannaatan obboleettiin ta'e nama maal yaaddee na ajjeesisuuf immoo yoo na isimattu si achii kennaa ragiiftaru matee ta'uu ooltuuyyu. Tun ta'itti heeruma jettee san dhugaa rabbi fooloo godhiini. Wallaahi intala biyya keessaniiti. Fooloo gise mana dhungatte godheera. Waa malee namni nama dhungatu habiibti. Kan diiguuf yaadu Nasraa yaami jedhiini. Waldaa sootti ishee godhate Nasraan giiftara taateerti. Nasraatti ishee waan biyya keessa hin jirre naa seena. Nasraan obboleettii teenna taangafaati. Faamilii taap godha yalla jibadha. Jadi tun ilma yoomi obboleetti nuun jetti jedha bara wayyee fiqir. Kami fikiriin ati baantu dammoo kan nu diiguuf yaadu gowaa namaatiin. Ababa afur guutame. Waaqa sina kennee naga hiblee bar. Kadiyyato. Gilaafi namni qabdamee barbaada. Aratta ababa. Mee ababa ma afur namaa guutaa speed challenge yeroo sanuu haa guutu. Namni sadii ababa kenna. Ani nama akkanumaan achal dardaran subhaanallah. አራት ሰው ሶስት ሰው ሁለት ሰው 6 ሰከንድ 5 4 አለቀ ማሰላማ ኡመተ በረዶ gifting qabu ka no warman qabu keessa pushaa godhu lubbuu akka gifting qabne hin beeka aadi gilaafi tokko ka nasraa gursumati yaamaa jirti ani nasraa gursum eenyuun jedhaa bara kuma takka gaalaarii keessa isaani sadi push godhame naante gaalaarii haa guutu achumaan hedach achi deemte ምን አይነት ጉድ ነው ማየው ቢፍቱን illee asii achi deemte biiftuun tammaan sa'a 24 mana keetiin dhabamne tasi jaallattu takka hiyyeessa na jaalata bar dureessi takka na jaalatee hin beeku hiyyeetti akka xiyyaatu na jaalate family tap godha gilaafi kaa'i hisma gilaafi kaa'i hojii እናንተ በ ጊላፊ kana keessa push godha amame kumni takka kuma 5 nuutaati yoo rabbi nu laaffise
Innante kun takka kuma shan nuutati gilaafii daqiiqaan osoo hin dhumatin. Abaaboo keessatti darbitee balleessite kun. Handaasa caale. Taljiin akkanaatu rabbeedhe. Akka ittiin kennine. Ati kan tokkoffaarra jirtu sun. Faamilii taanaan bakka anaaf si wal baranna waliin jennee maa inni achi ka deemteef. Eዚህ ይሻላል